Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Eegicha Waaqayyoo isa inni eege yeroo kanaan nu ga'e gargaarsa isaatiif Waaqayyoo wajjin hin galateeffannee sagalee Waaqayyoo walii wajjin itti fufnee ilaallaa hin kadhanna Waaqayyoon. Bara baraan mootee teessoo keerra kan jiraattu qulqulluu Waaqa keenyaa eegicha kee isa amansiisaadhaan dandeettii keessa hundumaa oliitiin gargaartee anaa fi firoottan koo dhiyoo fagoo kan jiru qilleensa nagaa yaa Waaqayyoo aduu nagaa kee nu jiraachiftee sa'aatii kanaan kan nu geesse ati Waaqayyoodha maqaan kee bara baraan kabajaa argatu. Kunoo amma immoo fuula kee duratti namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'ee malee jedhamee caafamee jira. Dubbiin sagalee keetii jireenya dhala namaatiif jiraachisaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa jireenya namaa kennu sagalee kee isa jireenya namaa haarisu sagalee kee maqaa Kiristoos Yesuusin akkuma yeroo darbe nutti dubbachaa turte ammas dabalii teessoo keerraa nutti dubbadhu. Ergamaan seexanaa sagalee kee nurraa dhorku jireenyi keenya akka sagalee keef hin qophoofne kan godhu fagoodhaaf dhiyoodha. Diinota hiriira gashee qalbiif yaada keenya fannisee fagoof dhiyootti laphee keenya haatee yaada garaa keenya haatee akka hin dhaggeeffanne kan nu godhu yoo jiraate hafuurri hamaan humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan qabame haa ta'u. Jalqabaaf dhuma ta'ii nu geggeessi maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaa itti Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaatii Saamu'eel isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 26 kan jiru maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa akkas jedha. Saamu'eel mucichi Waaqayyoo namootarraa ayyaana argachaa namummaadhaan guddachaa hin adeeme jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Guddinni asirraa dubbatamu kun mul'ate jechaadha. Waaqayyoof namoota duratti, Waaqayyoof namootarraa, Waaqayyoo birattis nama birattis guddinni mucaan kun qabu mul'ataadha jechuudha. Kanaaf guddina mul'atu qabaadhu kan jedhu walii wajjin ilaalla. Guddinni silayyuu hin dhokatu haa ta'u iyyuu malee guddina mul'atu qabaachuun gaariidha. Karaa lamaanuu guddachaa jira mucaan kuni. Sagalee kanarraa gaafa dubbifnu tokko Waaqayyoorraa lammaffaa immoo namootarraa ayyaana argachaa namummaadhaan hin guddata ture jedha. Kanaaf waa'ee guddina kanaa ilaalla. Tu waa'ee gara guddinaatti hin adeemin guddina kan dursu waan jirutu jira. Innis immoo maalinni dura dhalatu malee dura guddatu miti. Kan dhalateenitii guddadhu jedhu. Waan hin dhalatiin hin guddadhu jedhan ciruma ta'u. Guddadhu kan jedhu yennaa gadi ka'u waan dhalateef. Kanaafiyyuu dhalachuun guddina dursaa jechaadha. Ni lammaffaan immoo hafuurri keessa jiraachuun murteessaadha. Waa'ee guddinaa gaafa haasofnu hafuura qabaachuun isaa murteessaadha wanti dhalate kun. Hafuurri keessa hin jiru taanaan qaama hundumaa qabaate, miilla qabaate, harka qabaate, ija qabaate tokkotu nafiin guutummaan qaamaa uumameefi yoo lubbuun keessa hin jiru ta'e hin guddatatu hin ta'in hin owwaalama. Yookaan immoo iddoo warri du'an dhaqanii dhaqaa jechaadha. Kanaafiyyuu dhalachuun murteessaadha. Nama dhalateenitti guddadhu akkasumas immoo hafuurri keessa jiraachuun murteessaadha. Guddinni akkuma ammas irraa ilaalle kallattii lama of keessaa qaba. Kallattii lamaanii kan namni guddatu tokko hafuuraani lammaffaa immoo qaamaani. Hafuuraani guddachuu jechuun maal jechuudha? Hafuuraan guddachuu jechuun isa namoonni jedhan miti. Isa huni yaannus miti. Kutaa kanarraa gaafa laallu hafuuraan guddachuun lallabuufaa, faarfachuufaa, raajii dubbachuufaa, mul'ata arguufaa, koree adda addaa keessatti mana Waaqayyoo keessatti tajaajiluufaa, luba ta'uufaa, abbaa wangeelaa ta'uufaa jechuu dandeessu. Hafuuraan guddachuu jechuun kana miti. Hafuuraan guddachuun akkuma jiru ta'e inni kun qulqullummaadha. Qulqullummaa jireenya keenyaati hafuuraan guddachuun. Qulqullummaa qabaachuudha. Inni lammaffaan immoo qaamaan guddachuun jedhu kun immoo qaama fooniiti. Foonumaan. Akka gaafa dhalanneetti jirra miti foonumaan guddanneerra. Tokko qaamumti inni foonii kanaan guddachuudha. Lammaffaa immoo hafuuraan guddachuudha jenne hafuuraan guddachuudha. Guddinni lafaa ka'ee kan dhufu miti. Namoonni callumadanii hin guddannaa, hin guddattaa, ka'aan guddannaa erga jechuutti ka'anii oolee bubbuleera.
Guddinni labsamuutti erga ka'eeti waggoonni dheeraan darbaniiru garuu guddinni hin taane. Maaliif jettanii lafa jalqabuu qaba wanti hundumtu. Iddoo jalqabuu irraa hin kaane taanaan iddoon inni jalqabuun irra jiru irraa hin kaane taanaan takka ture iddoon ga'ii nafa. Guddinni iddoo irraa jalqabuu qaba. Iddoon inni jalqabuu nutti hin himne namoonni. Guddinni lafa jalqabuuti qaba. Kanaaf innis immoo akka sagalee waaqayyootti ennaa ilaallu biyyas ta'e dhuunfaa ta'e waloodhaan ta'e guddachuudhaaf eessaa jalqaba jettan Maatiyoos 6 irraa jalqaba. Maatiyoos 6:33 akkas jedha. Duraan dursaa mootummaa waaqayyoo barbaadaa inni kaan itti isinii dabalamaa jedha. Duraan dursaatii lafa qotaa. Duraan dursaa nagadaa. Duraan dursaa baradhaa. Duraan dursaa mana ijaarradhaa. Duraan dursaa gaa'ela dhaabbadhaa jedhame. Duraan dursaa mootummaa waaqayyoo barbaadaa isa kaan isiniin dabalaa jedha. Achii kaachuudha. Jalqaba namni dursee waaqayyoon mootummaadhaaf tola isaa barbaadutu irra jira. Waan lafa kanarraatu hin barbaadii. Guddinni cal jedhee yookaan immoo akka tasaa akka carraa waan namarra bu'u miti. Guddinni kan fooniis ta'e kan hafuuraas calluma jedhee wanta namarra bu'u miti. Akka carraatti warri eegan jiru. Yookaan immoo akka waan hambiraatti kan yaadan jiru. Akkas miti. Foon keenyaan guddachuudhaaf ta'e hafuura keenyaan guddachuudhaaf wanti hundumtuu hojjetamee dhumeera. Hafuuraan akka guddannuuf ganaa wanti hojjetamu hin jiru. Asirratti sirriitti na caqasaa. Foon keenyaan akka guddannuufis ganaa wanti hojjetamu hin jiru. Wanti foon keenya guddachuudhaaf hojjetamu tokko iyyuu hin jiru. Hojjetamee dhumeera. Fakkeenyaaf foon keenyaanii kan akka guddannuufi wanti nu barbaachisu dhumeera. Waaqayyo akka jedhe. Eegaa tottoshaa jedhee deeme Addaamii Hewaanii. Wanta isaan nyaatan qilleensi, bishaanni, midhaanni uumameera. Waan foon keenya nu barbaachisu hunduma isaayyuu tottoshaa eegaa jedheetu waan hundumaa uume harka isaaniitti kennee deeme. Si'achi waan uumuu hin qabu Waaqayyo. Si'achi foon keenya waan barbaachisu waan uumu tokkoyyuu hin qabu uumee fixeera Waaqayyo. Waan nu barbaachisu waan nyaannu biyya lafaa kanarraa. Waaqayyo amma lammaffaa midhaaniin uumu boqqolloo uumu. Tuusin boqqolloo balleessitanii Waaqayyo boqqolloo uumu badeedhuma hafa malee. Waaqayyo tuusin xaafii balleessitanii badeedhuma hafa. Tuusin sa'a balleessitanii badeedhuma hafa. Maaliif uumeetu tottolchaa kunuunsaa wal horsiisaatti bobsiisaa deemutti kennee deema. Guddachuudhaaf egaan ilaala. Wanti hundumtuu hojjetamee dhumeera jechaadha. Waan ittiin guddannu. Yoo dheebonne waan nunnu yoo beelofne waan nyaannu wanta lafa kanarraa ittiin kunoo maateriyaalii baay'ee lafarra jiran kana irraa hojjennu hunduma isaa Waaqayyo gaafuma lafa uume. Gaafuma lafa uume. Malee erga sii kee deebee qoyimee xinnoo lafa kana keessatti sibiila wayiin uumaa. Amma immoo warqee wayiin uumaa. Amma immoo qodaa akkasiin uumaa. Meeshaa akkasiin uumaa hin jenne. Isuma uumamee Waaqayyo kaa'e sana kee yaa'aa jira. Uumee lafa kaa'e jechaadha. Eeganii tottoshuu duwwaatti kennee deeme malee waan foon keenyaaf barbaachisu kennee deeme. Wanti inni itti kenne eegi tottoshee. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irraa jalqabdanii ilaaluu dandeessu. Tottoshaa eegaa. Sanni jedhe kana immoo harka tutuun ni balleessu argituun sannan nu ga'a. Gara fuulduraatti itti adeemnu. Hafuura keenyaafis waan ittiin guddannu ganaa waan hojjetu hin qabu Waaqayyo hojjetee fixeera. Waan haaraa ganaa hafuura keenya guddisuudhaaf waan haaraa ganaa hafuura keenya haaressuudhaaf hojjetu hin qabu. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gaafa fudhattanii Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateera tokkicha ilma isaa amma kennutti. Namni isatti amanu hundinuu akka hin banneef jireenya bara baraa qabaatu maleedha. Isa tokkoof isa dhumaa karaa hafuurri keenya itti guddatu, karaa hafuurri keenya itti haara'u ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nu ergeera Waaqayyo. Ganaa waan ergu waan gara biraan qabu. Ayyaana erguus hin qabu. Isuma keeyyaana erga yoo nu ergees. Wanta ammatti lafarra ta'aa jiru sababa isaa ta'aa jira. Kanaaf waan haaraa si'achi hafuura keenya guddisuudhaaf shaakala haaraa fiduu hin qabu Waaqayyo. Nus hin dandeenyu Waaqayyos immoo hin godhu. Dhumeera jechaadha. Lamaan isaaniiyyuu guddinni fooniis ta'e guddinni hafuuraa kuni gahee mataa keenyaa nu gaafatu malee Waaqayyo fixeera. Waaqayyo fixeera. Lafa kana uumee nutti kennee qabeenya uumama mul'atan kana waan ittiin jiraannu kana uumee nutti kenneen jedhe. Kanaafuu inni gahee mataa keenyaatti kunuunsuuf eeganii tottoshuun. Waaqayyo bishaaniin uumu si'achi bishaan uumeera kunuunfachuun tottoshachuun kan keenya. Dhuguudhaaf. Kanaaf lamaan isaaniiyyuu gahee mataa keenyaa nu gaafatu. Guddachuudhaa fi kadhachuu keenya yookaas immoo hawwuu keenyatu iddoo qaba miti. Waaqayyo silumayyuu akka namni guddatuuf karoora qaba. Guddinni karoora Waaqayyooti.
Maaliif yoo jettan siluma yaada waaqayyoo keessa jira akka guddan. Ameen guddadhaa. Guddachuun ganaa waaqayyo waan isinii kakatu miti. Guddachuun ganaa waaqayyo isinii yaadee isin rakkattanii ennaan isin beeluuf ta'ee bottanii waan itti yaadu miti guddin. Siluma isaa waaqayyo gaafuma nama uume gaafuma ilmoo namaa uume maal godheera akka namni guddatu yaada isaa keessa jira. Attamitti jette ho'ettanii dhaggeeffadhaatuma nuyi uumamiin karoora waaqayyooti. Namni baay'achuu isaa argeetu waaqayyo lafa bal'ise miti. Hektaara lamaan tokko uume namni itti baay'annaan itti dhisaa deeme miti waaqayyo. Nama lamatu gaafa lafa irratti uume hardii torban kana uume isiniin jedheera. Akka itti baay'attee borii irra guuttu sammuu isaa keessa jira jechaadha. Kan namni irra baay'atee irra guutu gaafuma lafa uume beeka waaqa nama lamatu uume irra kaa'e. Namni baay'annaan qoymeen baay'atee itti dabalaa deeme miti. Akka namni yeroo haadha manaa fuudhu lamaan keenya hoo maal jedhee mana xinnoo ijaarratee takka turee jabbiin daaqqoo takka turee ijoollee horeemmoo daganaa mana diigu akkas miti. Hin baay'anne iddoo haa kennu dhabne iddoo teenyu iddoo ciifnu dhabne kan walii akkas miti. Waaqayyo sinumas akka namni baay'atee lafa kanarra guutu beekaaf. Ammas salamaffaan isitti hima. Waan namni nyaatu hundumasaa namni beelofnaanii jalqabe miti waaqayyo. Ayyoo namni waan nyaattu dhabde jedhee akka isaa amma isin lafa balleessitanii midhaan balleessitanii erga uummanni beela'ee dhiingogee booddee kaanee kana oomishinee waan haaraa finnaa jettanii beela argitanii kaatanii qonnaatti kaatan beela arginaan qonnaatti kaatan beela arginaan siisteema adda addaa kee galtan malee utuu quufi jiraate nattan isin beela argitaniitti kaatan waaqayyo garuu namni beela'ee naan boqqolloo uume miti. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Namni beela'ee jennaan xaafii uume miti. Akka namni beela'u akka namni nyaatu beekaayyuu dura xaafii uume. Argitaniitu waan namni ittiin jiraatu akka inni dura fite. Tu namni nyaatu lafa irratti hin argamin waan namni nyaatu lafa kaa'e waaqayyo. Amma garuu yoo laaltan iddoo adda addaa barumsa adda addaa miidiyaa adda addaa kana yoo laaltanii erga namni qoonqoodhaan dhume erga biyyi dhume ergasii ka'aniitu qonna haaraa, siisteema haaraa, jallisii haaraa, facaasuu haaraa, horii akkas goone horii akkatti akkas goone. Erga namni rakkina keessa galee beela'ee qoonqoo du'eeti wareeranii ka'u warri kaan. Waaqayyo akkas minna. Namni baay'achuusaa argee midhaan uumetu hin ta'in. Namni beela'uusaa argee midhaan uumetu hin ta'in. Gatii xaafiin mi'aayeef xaafii haaraan haa qotamu. Siistemni qonnaan biraa uumamu jedhetu hin ta'in. Waaqayyo utuma beelli hin jiraatin, utuma midhaan hin mi'aayin, utuma namni qoonqoon dhumin akka namni beela'u beekee, akka namni dheebotu beekee, akka qilleensi nama barbaachisu beekee uume kaa'e. Ilaala waan foon keenyaaf hafuura keenyaaf nu barbaachisu lamaan isaanii dhumaniiru. Hojjetamanii waaqayyo biraa dhumaniiru. Waaqayyo kanatti komeen qabu. Ga'ee mataa keenyaa nu gaafatu garuu. Kanaafiyyuu muka waaqayyo uume kan muree fixe, bishaan waaqayyo uume kan gogse, midhaan waaqayyo uume garmalee kan godhe, lafa waaqayyo uume garmalee kan godhe hunudha. Nu balleesse. Hafuura keenyaanis foon keenyaanis gara ittiin guddannu waaqayyo karaa isaa baase mandisa isaa baase waan hundumaa hojjete harka keenyatti kenneera. Garuu hafuura keenyaanis ta'e Yesuus ilma waaqayyoo kana sirriitti amanneessa fudhannaan hafuurri keenya waan hin guddanneef hin jiru. Utuu kunuunsinee eegnee tottoshineessa waaqayyo nuun jedhe isa kan keenyaa dhiifne guddachuun keenya karoora waaqayyooti. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Kanaafuu maal goonure nutu balleessa erga ta'e. Tokko qalbii jijjiirrannee waaqayyoon kadhannee gahee hojii keenyaa raawwannu ibsa ejjennoo keenyaa godhanna kan dhaggeeffachaa jirtan qalbii diddiirrannu waan balleessineef waan lafa kana irratti balleessineef dhibaa'ummaa keenyaan waaqayyo waan haaraa hojjeta jennee teenya eeguu keenyaan waan waaqayyo nutti kenne qabeenya lafarraa kana balleessuu keenyaaf ogummaa waaqayyo nuu kenneen sirriitti itti fayyadamuu waliigalteedhaan itti fayyadamuu dadhabu akka iddoo isaatti akka billiitii isaatti itti fayyadamuu kunuunfachuu eeggachuu dadhabuu keenyaa fi qalbii diddiirrannaa nu barbaachisa. Muka muruu dandeenya malee muka uumuu hin dandeenyu. Ija isaa bilqaatti keessanii biqilchitan malee bakka inni isa fiduu hin dandeessan biyya lafaa irratti achi dhumeenni. Hin dandeessan kan. Kanaafi mukarbaa qirituu dandeessan malee waddeessa qirituu dandeessan malee jigsitanii saanqaa gochuu dandeessan malee waddeessa uumuu hin dandeessan. Kana isin ilaanne waaqayyo.
Isa Waaqayyo uume kunuunsuu beekuun garuu sii kenname. Hin goone taanaan immoo si balleessee qalbii diddiirradhuudha. Nutu balleessee qalbii diddiirranne. Kanaaf erga qalbii diddiirranne booddee immoo Waaqayyoon kadhannee gahee hojii keenya raawwanne. Ibsa ejjennoo keenyaati kun barumsa kana keessatti. Qalbii diddiirrannaa Waaqayyoon immoo kadhannaa gahee keenya raawwanna aduu har'aatii jalqabne. Aduu nama sagalee Waaqayyoo kan dubbadhu jalqabe. Akkasiin guddattan mirkanaadha akkas taanaan. Erga kana ibsa ejjennoo kana na wajjin fudhattanii warri na wajjin walii galtaa yoo jiraattan. Erga kana fudhattanii booddee akka nun hin guddanneef gufuu kan nuti ta'an maal fa'i jira? Maali akka namni hin guddanne gufuu kan ta'e? Akka biyyi hin guddanne, akka ani hin guddanne, guddinuma kan jedhu oduuma isaa dhageenyee gurri nu coomee beelofnee akka duunu kan nu godhe. Gurrumaan nageenyee du'aa irra malee jirare. Indaa'umee bari'eeraadhaa jiru. Ani sindiin ko garuu waggaa 5 fuula dura boqqolloon yeroo bari'eeraa jalqabne mukti tokko birrii 3 ture. Itti furree bari'eeraa jabaadhaa naa bari'eera inni. Haadha ishee birrii 5 gali. Naa bari'eeratuma jennu birrii 7 gali. Bari'eera jedhaa iyyaati guddisaa si'a 10 nuun jedhanii birrii 15 galee 30 gali. Bari'aa jira moo dhiyaa jira? Uni bari'eeradhaa irraa garuu bakkeedhaa dhiyaa jira. Boqqolloon nattiin siqiin nuun jedhaa jirti. Samunaan nattiin siqiin birrii 50 malee nuun jedhaa jirti. Ilaala. Miillaaciin birrii 5 malee nattiin siqiin nuun jedhaa jirti. Limmoon birrii 5 malee nattiin siqiin nuun jedhaa jirti. Abbaa kana qabutti siqa. Dinnicha dur qaraciitii tokko birrii 20 bitattanii 200 300 malee nattiin siqxuu nuun jedhaa jirti. Bari'aa jira moo dhiyaa jira? Kanaaf maaliidha gufuunsa isa bari'eera jedhan kan akka inni dukkanaa'u kan godhe. Isa afaan keenyaan raajjannee bari'eera jedhame kan naa bari'eera isa jenne kan naa ifeera isa jenne kan naa guddadha isa jenne kana kan gufuutti ta'e guddina isa karaa bakkee nutti odeeffamus isa karaa waldaa keessaa nutti odeeffamus kan inni raawwatamee nafee maal jettanii yaaddu gufuu jira. Eenyu fa'i erga ibsa ejjennoo kana fudhannee qalbii diddiirrannee Waaqayyoon kadhannee gahee hojii keenya raawwanna jennee kaane gufuun jira. Gufuun jalqabaa tokko. Gufuu 3 jira tokko maqaadhuma keessan saafadhaa. Gufuun guddina keessanii tokko isinu. Gufuun guddina kootii anu ni jalqabaa. Maal jechuudha yoo jettanii fakkeenya boqonnaa 13 lakkoofsa 20 akkasumas fakkeenya 26 yoo dubbifattan Ermiyaa 28 lakkoofsa 16 17 dubbifachuu dandeessu warri macaafa qulqulluu dubbifachuu amaleeffattan. Warri kaan garuu dhaggeeffadhaa nan dubbisa. Sagaleen kun egaanii waa'een guddinaa cal jedhee dhala namaarra kan dhufu otoo hin ta'in akka nama siniin jedhetti kan dhufuudha. Nan dubbisa sagalee kana. Fakkeenya boqonnaa 13 lakkoofsa 20 irra kan jiru akka jedha. Namni ogeessaa wajjin adeemu ogeessa hin ta'a. Miiltoo warra gowwootaa garuu hin bada. Namni ogeessaa wajjin deemu ogeessa ta'a. Miiltoo warra gowwootaa garuu hin bada. Fakkeenya 26 ammoo dhaqee nan dubbisa waan inni jedhu. Sagalee kanas dhaggeeffadhaa. 26 lakkoofsa 1 irraa jalqabee dubbifachuu dandeessu. Cabbiin bonaaf bokkaanis yeroo makariif akka hin taane akkasuma ulfinni immoo nama gowwaadhaaf hin ta'u. Abaarsi akkasuma nama abaaramaniin akka dimbiitti waan irra qubatu dhabdee dimbiitti waan irra qubatu dhabdee asiifachi barriftuu yookiis akka girrisa balaliituutti malee nama hin ga'u. Kunis akkasaasaa akkasumas Ermiyaasii yoo dubbifattan argachuu dandeessu sagalee Waaqayyoo keessaa 16 fakkeenya boqonnaan 16 innis sagalee Waaqayyoo isuma ammaa isinitti hima. Ermiyaasiin garuu isin dubbifadhaa. Boqonnaa 16 lakkoofsa 1 gaafa barattan akka jedha. Namni garaa isaatti yaadee hin akeeka. Wanta namni deebii kennu garuu Waaqayyootu isaaf kenna. Namni garaa isaatti yaadee hin akeeka. Abbaan gammachiisu immoo namni garaa isaatti yaada hin qopheessaa kan fiixaan baasu Waaqayyoodha. Gufuun inni jalqabaanadha.
Ani ofii koo qabnaan, ani ofii koo eennaan, ameen nan guddadha. Akka mana barumsaa dhiisee haadha manaa fuudhu, akka isheen mana barumsaa dhiiftee heerumtu kan godhe namatu hin ta'in isheenumadha. Kanaafuu namoonni otoo ofii isaanii eeguu danda'anii, otoo ofii isaanii qabuu danda'anii hin guddatu. Akka jedha beekaan tokko. Utuun eegduu ofii koo ta'eeti bushaa addunyaan taa'e. Namni ofii isaa eeguu dadhabuudhaan kan inni hin guddatiin hafe. Ofii isaa to'achuu dadhabe. Ofii isaa bushuu dadhabe. Ofii isaa ufifachuu dadhabe. Ofii isaa ofitti dheekkamuu dadhabe. Waan foon isaatti dubbatu akeeka yaada garaa isaa saamma. Tu Waaqayyo deebiin deebisinuu fi deebisuu dhaqa. Namni yaada qopheessa malee kan fiixaan baasu Waaqayyodha. Tokkoffaan gufuun guddina keenyaa unumadha. Uni ofii keenya to'annee naan ofii keenya qabnee jennaan namni guddina keenyatti daangaa ta'u hin jiru. Inni jalqabaa anadha. An ofii koo eegeennaan ofii koo qabadheennaan akkasidha. Inni lammaffaan immoo namadha. Namadha. Seexanaa ifadhaa namarraa garuu of eeggadhaa. Seexana caala jechuudha. Namoota baay'ee namatu guddina dhowwe. Ababbalee, goyyomsee, itti siqee, itti camadamee, itti hidhateetu namoota baay'ee sammuu warra qaban, dandeettii warra qaban kan kuffise namadha. Waldaa keessaa yookaan nama yaasee bitu namadha. Baay'een isaa seexana miti. Seexanni namatti fayyadamu. Kanaaf iyyuu inni lammaffaan namadha. Namarraa of eeggadhaa. Malee seexanarraa of eeggadhaa hin jedhu. Namni waan isin ajaa'ibee isin hin dhiifne bineensa isin fakkaatudha. Qabaroo sagalee isaa dhageessanii baqattu. Waraabessa sagalee isaa dhageessanii irraa gortu. Namni garuu kolfaa sitti adeema. Si jaallachaa sitti siqa. Kanaaf iyyuu gufuun inni jalqabaa si hiriyoota maqaa kee barreeffadhuuti si kati hin guddanne kan godhe kiyyaa mee ilaalammoo himee taa'ee kati barumsa dhiiftu kan godhe namni harkisee barumsa si dhiisisee hin jiru. Bara Waaqayyo si guddisee bara Waaqayyo waa sitti kenne akkati hin qabanne kan si godhe sumadha. Mucaasaa mana abbaa isaatii bahee bade sanaa waan isin ajaa'ibee isin hin dhiifne warra bakkee namoota tarkaa fite birrii inni qabu. Qarshii inni manaa guuree bahee warra bakkee fite. Warra namoonni qarshii isin harkaa guuran isin harkaa nyaatanii dhuganii qullaa isin godhanii isin bakkata yaadadhaa gaanaa magaalaa diinni keessa isaan irraa of eeggate ta'e hin guddatta. Harkaa guuranii yeroo inni qabu hooksanii itti kolfanii bakka wajjin washakkatanii haasa'anii irraa guuranii bitanii gaafa harka duwwaa bu'u hoos hin beeknanii. Mucaan kun akka inni qabeenya manaa guuree bahee fixee harka duwwaa ta'u kan godhe namadha. Harrayyuu warra namoonni isin fuudhanii iddoo akkasii dhanna waan akkasii haasofna isa akkasii hojjenna kotteedhanii allayyaa isin buusan lakkoofsan qabdan. Sababii abaluun akka ta'e jettanii kan teessanii jirtan jirtu gaafa sanarraa of eeggattan ta'e gaarii. Ammayyuu gufuun guddina keenya jalqabaadha nama gowwaatti hin hidhatin. Haca barbaariitti hin hidhatin hattuutti hin hidhatin. Maaliifi akkasira kunoo miiltoo warra gowwootaa jedha. Miiltoo warra gowwootaa. Miiltoo warra gowwootaa jechuun warra michooma warra gowwootaa jechuudha. Jallinatti michoomnaan uma badda. Nama guddaattoo hidhatte garuu hin guddatta. Hima Caaffaa Qulqulluu keessaa ilaala. Ayyaanatti gaafa dhufnuun itti hima. Guddina ayyaanatti gaafa dhufnuun itti hima. Kanaaf sadaffaan isaa seexanadha. Guddina keenyaaf gufuun. Inni tokkoffaan isinidha. Inni lammaffaan namadha. Inni sadaffaan seexanadha. Inni sadaffaa kun nooraa yoo ijaartanii malee hin dhufu. Isintu nooraa ijaaraaf. Karaa namaa isinitti dhufa nooraa godhate. Karaa foon keessanii isinitti dhufa nooraa godhate. Nooraa isaa jalaa jisitanii ennaan seexanni isin naanna'ee yaada malee karaa dhufu hin qabu. Ameen ajigu warraa jalqabe. Amma namni gamatti nooraa gamatti fumaa seexanatti dheekkamtu malee an nooraa ijaareefi tokko foon kooti tokko immoo namadha. Kanaaf isin naanna'ee yaada kan inni jedhu sun nooraa jalaa jige. Yookaan immoo atiriitti ijaarame atirii dhiiga Yesuusti ijaarame kanaaf isin naanna'ee yaada yaadani Phexros Kiyaasun. Kan guddina nu dhowwee toshattuu miti. Kan guddina nu dhowwee warra wayyaa keenyatti toshatan warra carqii keenya toshatan warra balbalaa borokee toshatan miti. Israa'eliin moorri hin danda'u dhamee caafamee jira. Adagaan inni jalqabaa anadhaa jechaadha. Ani Waaqayyo wajjin walii galee jennaan. Ani Waaqayyo wajjin jireenya koo eeggadhee dhaabadheennaani nan danda'a warri kaan. Sababni isaa sana wajjin jiruutu isaanii wajjin jiru caala. Ameen. Kanaaf unudhaa jechaadha. Akka nuni kufnu kan nu godhe, akka nu manatti deebinu kan godhe, akka nuni biyyaa baanu kan godhe, akka nuni hojiin hojjenne kan godhe ni jalqabaa ofii keenya to'achuu dadhabne. Ofii keenya.
Kan namni ofiisaa to'atu godhee uume waaqayyo muna. Kanaafi warri kun sadan isaaniiyyuu foon keenya waan foon keenya nutti dubbatu dhageenya taanaan garatti guddannu hin qabnu. Cal jedhee yoo bira dabarre malee. Waan foon keessan isinitti dubbatuuf immoo jaarsummaan hin jiru. Maaliif amma naanii waan foon koo nutti dubbachaa jiru hin beektan tamitti araara dhuftu. Yoon mormee sanuma. Yoon fudhadhe sanumatu ta'a malee nageessummati waan foon koo nutti dubbachaa jiru. Ani waan foon keessan isinitti dubbachaa jiru hin beeku amma. Jalaa diduus kan danda'u harkaa fudhachuus kan danda'u mirgi isaa kan keessanii. Namooti baay'een ofii isaanii dhaggeeffatanii yaada mataa isaaniitiin kan isaan bu'aa bu'an. Akkatti guddannu keessaa inni tokko gufuu kan nuti ta'u nuudhaa ofii keenya sirriitti eeguudha. Waaqayyo dabarsee ofii keetti isin kenni. Garaa isaaniitti dabarsee isaan kenne. Namoota baay'ee garaa isaaniitti akka hin guddanne godhe. Yaada garaa isaaniitti akka hin guddanne godhe. Waan isaan yaada garaa isaanii keessatti gudunfanii xamaxaman akka hin guddanne godhe. Waaqayyo immoo isa garaa ilaaluudha isa bakkee ilaalu miti. Waaqayyo isa afaan ilaalu miti. Waaqayyo isa laphee namaa fonqolchee beekuudha. Kanaafi keessa keenya ofiin keenya beekutu nurra jiraata jechaadha. Sadan isaaniiyyuu gara kamitti nu geessu? Ofii keenya ta'uuf laan namni inni karaa jallinaa nu gorsu yoo nutti dhufe isatti yoo hirkan seexanni kun wal qabatee waaqayyo wallaalutti nu geessu. Sadan isaaniiyyuu waaqayyo wallaalutti nu geessu. Egaa kufaatiin fi hiyyumni ni dhumaa waaqa wallaaluudha malee mana dhabuu miti. Duuni ni dhumaadha haadha dhabuu abbaa dhabuu miti haadhaan qabne abbaan qabne baay'ee guddate garaa kutadhu. Kan abbaa qabu kan haadha qabu baay'ee kan bakkee kanaa kadhattuu ta'ee taa'aa jira. Abbaa gaariin dhabe haadha gaariin dhabe warri jettan deemaa sakattaa biyya kee utuu abbaa gaarii qabu kan joortuu ta'e lakkoofsan qabu. Macaafa qulqulluu keessaa immoo warri haadhaaf abbaan qabnedha warra addunyaa kana irratti beekamanii macaafa qulqulluu kana irraa dubbifaman. Kufaatii fi du'i inni dhumaadhaa obboleessa dhabuu miti. Waaqayyo obboleessa namarraa fudhachuu danda'a. Duuni namarraa fudhachuu danda'a. Garuu du'i inni dhumaadhaa waaqayyoo wallaaluudha. Hiyyumni inni dhumaa waaqayyoo wallaaluudha. Sadan isaanii gara waaqayyoo wallaaluutti nama geessu. Akka ati hin guddanne kan si godhe keessaa tokko waaqayyoo wallaaluudha. Qonnaa wallaalte miti anaa nyaatu. Nagada wallaalte miti anaa nyaatu. Mana gadda maaliif? Barachuu wallaalte miti ilma isaaf tanuma baratta. Garuu waaqayyoo wallaaluuni utuma hojjetanii hiyyoomuudha. እግዚአብሔርን አለማወቅ kan tuunu. Waaqayyo wallaaluudha. Waaqayyo wallaaluutti nama geessu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Faarsaa Daawit 139 lakkoofsa 14 gaafa laaltanii akkatitti na uumte ajaa'iba jedhe taa'e. Ergamaanumarraa yoo xinnoo na xinneessiteedha namichuun. Waaqayyoon jedhan. Faarsaa Daawit 139 irratti waa'ee manannasaa kana taa'ee ilaaleeti. Malee qabeenya miti waaqayyoon yaadate namni biyya 127 bushii yoom akka jedha taa'e kata yeroo isaayyuu hin qabu. Guddinni namicha kanaa sitti kan inni beekamu. Soorummaaf ciminni namicha kana nama akka garaa koo kan inni ittiin jedhee biyya 127 kan Naabukadnezar fa'aa bushamutu bushu tikee olaarraa ka'ee biyyi hiriira keessa hambisee waaqayyo irratti dabale. Ameen. Biyya 127 erga bushee booddee maal jedhaa waaqayyo akkuma dinqiitti na uumteeti jedhe. Akkatitti na uumte ergamaa irratti innoo na xinneessite sumanna dhibaa'e. Tariiti maaltu ifeef laata? Daawitiif. Maa inni Daawit kan inni dinqifatu? Biyya dinqifata miti. Aboosaa dinqifata miti. Qabeenya qabu dinqifata miti. Waaqayyo isa uume dinqifata. Daawit na uumtee kan isin ajaa'ibu yoo saayinsiin akka ittiin himneef ta'e macaafa tokkorraa akkan dubbisetti tarii sammuu isaa keessatti hafuurri qulqulluun kana fidee bilaata jedhee yaada. Namni guyyaatti qilleensa nufitti fudhatu liitirii 6,000. Nam tokko baqan guyyaatti liitira 6,000 qilleensa fudhatta bakkee kana. Ammatu waaqa si dhoowwate eessaa fidda? Tuufunyaan isaa waaqayyo cufe eessaa si fuudhu? Eeyaa nu fuudhu. Liitira 6,000 miti liitirri 6 yoo miti. 6,000 liitiri kola. Hiddi qilleensi keessa yaa'uudha. Hiddi qilleensi keessa yaa'uudha. Anna keenya keessa utuu ciramee walitti hodhameeti kiiloomeetira 2,400 jedha. Abeet akkatti waaqayyoon uumu. Waaqayyoon beekuun guddina. Gara waaqayyoon wallaalutti nama geessa foon kun. Gara waaqayyoon wallaalutti nama geessa namni jalloon goddanyaan hin taane hidhatteen hin taane. Gara waaqayyoon wallaalutti nama geessa. Seetanni immoo sila yuufii isaa waaqayyoon wallaaleera. Waaqayyoon nama wallaashisa jedhee isinitti himu. Irraa akkati nannee fuudhee si qabata kaalee wallaasisuu duwwaa miti siyyuu ajjeesa. Akkatachi gara waaqayyoon nanneef.
Kanaaf daawiti biyya amma kana ga'u busheetu waaqayyoon beeka. Iddoo amma jirtutti waaqayyoon beektaati hin guddattaa. Qabeenya baay'ees qabaadhu aboo guddaas qabaadhu iddoo amma jirtutti waaqa beekta taanaan guddaadhaati. Hin guddattas. Daawiti waaqayyoon beeka. Wayyaa biyyaan beeku gaachana biyyaan beeku gaafuma caakkaa dhabee dhufeyyuu eeboo namootaan beeku. Waaqayyo gaafa furuursaadhaan darbadhu harka koo duukaa ta'eetu ilmoo leencaa dha'eetu ilmoo harka buusan tureedha. Waaqayyoon beeka. Maqaa waaqayyootiin asitti dhufeedha. Sabni Israa'el biddeen beetti. Waaqayyoon hin beektu. Qullubbii baa beetti. Sadiimaa isaa adii isaa. Buqqee biyya Misir. Abeet uroo foon isa biyya sanaa yaanneetti. Waaqayyoon hin beektu buddeen beetti. Namooti baay'een buddeen beeku malee waaqan beekani. Kanaaf Naabukadnezar immoo Baabilooniin beeka magaalaa gudditti ol bahee qarreetti achi gadi gaafa laalu magaalaan itti bareeddeen yaa ogummaa koo yaa beekumsa koo anumatu hojjetee Baabilooniin jedhe. Lakkeedhe waaqayyoon ana biyya jiraaf nama taatee teessa malee ati namayyuu miti jedhe. Barcumarraa gad darbatee daggala keessa buuse waggaa 7 marga dheedde. Waaqayyo garaacha namaa kee fuudhee lafa kaa'e ta'ee beeku akka inni itti marga dheede. Akkamitti akka inni jiraate namaadhi. Mataan itti jiraanfayee qeensitti yaa'ee waggaa 7 marga dheededha. Akkamitti akka gajjedhee dheede hin beeku. Ammatu fuula kanaan gajjettanii marga dheeduutti kaatanii mukti waraanee sin balleessa ija. Hansaa uruun dheeraadhaa udheedha malee akkamitti akka inni dheede hin beeku. Ana biyya jiraafati nama malee sa'a jedheen waaqayyo waaqarraa dhufe. Bineensaati. Waggaan 7 dhumeedha ol jedhee waaqayyoon teessoo irratti arge sammuun natti deebi'eedha abbo. Iddoo ati jirtu kanatti sammuu sitti deebise waaqayyoodha. Inni sammuu si kee hafuudhaan bineensaaf namaan kee hin beekamu. Si kee hafuudhi malee kanaaf utuunni Baabilooniin jajaa jiru utuunni magaalaa gudditti achi gadi ilaalee yaa ogummaa koo yaa beekumsa koo anuma kana bushaa jiraatu inni jedhu sammuu kee hasan laggoodhe. Daawit garuu biyya 127 bushee akkatitti na uumte dinqiidha jedhe. Ilaa nama waaqa beeku waaqan beeku. Gara waaqayyoon wallaalutti nama geessu hiyyumni biyya kanaa. Hiyyumni waloo, hiyyumni hawaasaa, hiyyumni dargaggeessaa, hiyyumni dargaggeetti, hiyyumni namoota barataniif hin barannee waaqayyoon wallaaluudha. Waaqayyoon wallaaluudha. Kanaaf muka wallaaltanii nan hiyyoomtan miti. Maqaa ishee fi iddoo isheen itti uumamte sirriitti barsiisa saayinsii. Muka baddaa maal fa'i mukti gammoojjii maal fa'i jedhee minaan dibataa maa hin jedhee minaan ho'a kennu minaan furdina kennu jedhee kaarboohayidireet minaan hin jedhee sin barsiisaa jira gatii wallaaltanii fi yoomtan miti maqaa minaanii maqaa xaqlaallaa sabeettu barumsa sirriitti kenna jiyoogiraafiin sirriitti kennamaa jira baddaadhaaf gammoojjiin qilleensa isa barahaasa eessaa jedhamee ima barsiifama gatii barsiifni saayinsii hin jirreef ogummaan as hin jirreef hiyyoomne tun ta'ii waaqan beenu. Waaqan beenu muka beenna malee waaqan beenu. Hewaaniyyuu muka beetti malee waaqan beettu. Muka itti tole muka gojomaa jedhan irraanfatte waaqayyoon utuu muka laaltu waaqa irraanfatte. Muka beekuun waaqa beeku miti. Maqaa mukaa beekuun akkatti mukti biqilu beekuun akkatti isaanii wal horu beekuu waaqa beeku miti kun. Waaqa beekuu yoo itti dabalame malee lafa ga'uun qabu. Ragaa waaqa beekuu yoo itti dabalamedha. Dandeettii qabnutti hojii qabnutti barnoota saayinsii qabnutti waaqa beekuu yoo itti dabalame malee hin cufa waaqayyo. Keessa keessa. Kanaaf lafa beennarrayyuu wallaali lafa isa sadarkaa isaa yoo asii gad lakkoofnaaf lamsoo ilminaam hin jennee asii gadi. Inni akkasii boqqolloo ta'a, inni akkasii xaafiif ta'a, inni akkasii maaliif ta'a, inni dubbachuusaa tiyoorii isaa haasa'uu same lafti kunuu danda'een baatu gaafoon haasofnu. Garuu waaqayyoon hin beeknu waan ta'eef ittiin guddachuu dadhabne malee. Ittiin guddachuun hin danda'amu amma waaqa beekanitti. Akka jedhama caafni wangeela Yohaannis 15:5-8. Ani muka wayiniiti isin immoo damoota arga jedhee booddee waan baay'ee haasa'etu ana malee waa godhachuu hin dandeessanidha. Qotuu hin dandeessanidha waa godhachuu hin dandeessanidha. Arguu hin dandeessanii, barachuu hin dandeessanii, haasa'uu hin dandeessanii, waa godhachuu hin dandeessanidha. Waaqa malee waa godhachuun hin danda'u gara waaqaatti deebi'a. Amma gara waaqaatti deebitanitti
guddina mul'atu argachuun hin jiru. Kanaaf Saamu'eel ijoollee Eelii warra iddoo aarsaa irratti waan hin taane hojjettu keessa hin jiru. Qobaa ta'a iddoo ibsaan boba'u akka hin dhaamne taa'ee eega ibsaan mana Waaqayyoo kee akka hin dhaamne. Ibsaan dhaamtee dhiiftee dhimma isaan qaban ijoolleen Eelii immoo. Warra aarsaa fidduu wajjin iddoo aarsaatti ejjoo lafa aarsaa iddoo ejjaa godhan. Abbaan isaanii immoo itti dubbachuu dhiise. Waaqayyoon wallaalanii dhuma isaanii ilaala. Si keessaa kan jaarsa ta'u hin jiru Waaqayyo. Isan sii kakadhe hunan shaaraa jedhanii. Naa kakateera Waaqayyoo jedhu namooti baay'ee Waaqayyoon wallaallaan hin shaaramu. Biyya kanaan biyyaan nanii damma yaaftuu si gashaa jedhe Israa'eliinu. Waaqayyootu kakuu isaa shaareetuun ta'in jedhatu kakuu Waaqootti jiraachuu dadhabe. Waaqayyo sobe mini. Kanaaf Waaqayyo malee waa godhachuu hin dandeessan. Waaqayyo malee barattanii hin guddattan. Waaqayyo malee nagaddanii hin guddattan. Waaqayyo malee hojjettanii qottanii haramtanii barattanii iddoo geessan hin qabdan. Waaqayyo abbaan biyyaa. Ameen. Waaqayyo abbaan guddinaa. Ati muka dhaabda malee jetti hin gootu. Isaa fiddee. Saabitta malee garaa keessa jabbii kaa'uu hin dandeessu. Hin dandeessu. Aannan mucha kee yaasuu hin dandeessu ati. Isaa fiddee. Kana kan hojjetu Waaqayyoodha yoo Waaqayyo wajjin walii galte malee saabitatteef hin ta'u. Hin jiru. Kanaaf yoo Waaqayyo aduutti baase yoo Waaqayyo itti caame yoo Waaqayyo jetti godhe yoo Waaqo sammuu kee sii banedha. Yoo Waaqayyo si wajjin ta'ee sii milkeesse sii qaroomse sii karoorsedha. Kanaaf guddina mul'anne akka nun hin qabaanneef Waaqayyoon akka wallaallu kan nu godhan tokko foonuma keenyadha lammaffaan immoo nama hin taanetti hidhachuu keenyadha sadaffaan immoo seetanadha isin jedhe. Namarraa hiikkattanii nama hin taanerraa hiikkattanii ofee keessan qabattanii nooraan seetanaa jigeera. Har'aa jalqabee namoota akkasitti rakkachaa jirtan nooraan diinaa isinirraa jigu. Karaa inni karaa baafatee gara mana keessanii dhufe hajigu inni. Isa jigsaa gahee mataa keenya raawwanna ganaatti dhufnee waan baay'ee haasa'uu dandeenya. Waaqayyo nun itti amannu Waaqa guddinaati. Jaallattan jibbitan Waaqa nama guddisuudha. Waaqa nama hiyyoomsu miti. Waaqa nama akka namni buddeen hin nyaanne godhu miti. Waaqa joortuu nama godhus miti. Waaqa biyyaa nama baasee harka qullee nama godhus miti. Karaa yaada mataa keenyaa deemnee Waaqa takka na godhee namatti mul'ate na lakki. Waaqayyotuma rakkisee iyyuu rakkina sana booddee waan itti fidu beeka malee rakkisee ajjeesu. Rakkisee ajjeesu nama lasaa miti. Rakkinatti gashee rakkina keessaa baasee iddoo ulfinaatiin ga'a. Ameen naaf haa ta'u yoo isin amantan ta'e. Yoo amantan immoo isiniif haa ta'u. Kanaatiif namni Waaqayyo silumayyuu guddina keenya akkuma isiniin jedhee yaadatu nun uumin durayyuu namni baay'een naan lafa uume miten isiniin jedhee. Kanaaf iyyuu guddachuudhaa fi tokkoon keenya wal qunnamtii nuni Waaqayyo wajjin qabnu murteessaadha. ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ወሳኝ ነው። ቆባ ከ በረታ ታናም ቡዴን መትኛት ቶክ ዶጌ ሶን ቀዱ ዴት ኛት ደበርታ ከና Waaqayyo wajji wal qunnamtii nu qabnu murteessaadha malee baay'ina lafa keenya miilaala sinam tokko lafa baay'ee qaba garuu naaninya tokko mo lafa xinnoo qabdi isa jaalaa sooromte jiraatti maalita akka lafa guddaa namicha mitiire sadarkaa lafa keenya jiraanna sadarkaa qabeenya keenya jiraanna tuni sadarkaa garaa keenya jiraanna Waaqayyo wajjin sadarkaa miindaa keenya jiraanna miti Waaqayyo wajjin sadarkaa garaa keenya jiraan kanaafuu inni dhibba nyaatuuf inni kudhan nyaatu wal duukaa hojjetame misilleetiinsa walin caalu namni amma si'ana maaliif walin caalu inni karaarra yaa'u kun hundi isaa uffatee bareedee yaa garuu qacaramaa miti akkatti Waaqayyo warra 15,000 nyaatanii bishee kaan sila hojjettu wal qixxeesse wallaalle caama wal qixxeedha tom maaliif weddan sadarkaa Waaqayyootti dhala namaa miijanee geggeessu sadarkaa wal qunnamtii isaa wajjin qabnuudha malee qacaramuuf dhiisuu keenya miti kana yaadda'ina. Kana sammuu keessanii nokkobsiina. ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት ወገኖቼ ወሳኝ ነው። Murteessaadha. Waaqayyo wajjin kan jiraan. Lafti gogeen ma jiraata namni Waaqayyo wajjin walii gale. Ameen. Biyyi beelaa inuma nyaata namni Waaqayyo wajjin walii gale. Eessaa fidee nyaachisaa nan gaafati. Siinuu lafa hin jirree si fide. Isaa wajjin walii galtee gaafate akka bulte argina. Waaqayyo wajjin waliin galle taanaan immoo isa gabatee irra jiru dhiiftee teessa. Biddeen sitti argisiisee asii cufa. Akka saba Israa'eel foon kajeellee jettee ishee Musee rakkifnaan bidee jala naqee utuu isheen alanfachaa jirtu immoo dheekkamsi Waaqayyo boba'eedha.
Kanaafiitu nyaachaa jiranii dheekkamsi boba'uu namaa oolshatatti nyaatu gaa. እግዚአብሔር ቁጣን ደደደ ይላል። ፎን ሱን fedha waaqayyoo miti jechaadha. Isaanii Musee rakkifnaan, isaan iyyinaan, isaan rakkifnaan fide malee waaqayyo fedha isaa miti jechuudha. Waan fedha isaa siif haa ta'u. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Itti fufnee baranna. Hin kadhanna waaqayyoon. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Kunoo akka jette ati garbicha keessa naan. Har'a Israa'el fuula durattan nama guddaa si godha. Akka Musee wajjin ta'e si wajjin an ta'a. In sodaatiin jette. Atoo Waaqaa si wajjin an ta'a nama guddaa taata namaan jettuudha. Waaqa guddinaati ati. Kanaafuu jireenya keenya sagalee keetiin isarra jalqabne kanaan tokko keenya moroddee gara kallattii kanaatti nu fidde yeroo yaa Waaqayyo fuula keenya dura jiru umurii haftee bara keenyaa tokko haa taatu lama. Waggaa 150 maqaa Yesuus Kiristoosiin gurraan nageenya duwwaa akka hin duune guddina kan jedhame kana nurraa argame nus harkaan qaqqabanne ija keenyaan argine maqaa Yesuus Kiristoosiin si galateeffachuu akka dandeenyuuf gara sagalee keetti nu deebisi. Ergamaa seexanaa nurraa rukuti. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuusiin. Ameen.